Tole daawwattoonni yookaan hordoftoonni chaanaalii baadiyyaatu gara viidiyoo kanaatti baga nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu akkamitti akka nambariing yookaan buuletii fa'aa fayyadamnu ilaalla. Nambariing yookaan immoo buuletiin yeroo tokko riisarchii keenya keessatti waan ta'e irratti nu fayyaduu danda'u. Fakkeenyaaf waan lakkoofsan kaa'uu dandeenyu walitti aansinee akkasumas immoo buuletii itti goonee kaa'uu dandeenyu jiraachuu mala waan ta'eef isaan akkamitti akka galchuun ilaalla. Fakkeenyaaf bakka kanatti buuletii yookaan nambariin na barbaachisa. Isaan lachuu akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf nuti amma nambariingii fi buuletii fayyadamuudha kaayyoon keenya waan asirratti barreessinu kan irratti fokas gochuu hin qabnu jechuudha. Inter gochaa barreessuu ni dandeessu jechuudha waan isin barbaachisu sanii. Sana booda erga barreeffatanii xumurtanii jechuudha. Select gootu bakka number gochuu barbaadan sana. Fakkeenyaaf ishee kana nambariitti gochuu barbaade yookaan lakkoofsa nambariingii jedhama. So as bira dhuftu paragraaf gruupii kana keessa jechuudha home taabii keessa. Zeen as bira dhuftaniiti nambariingiin mala baay'eetu jira. Akkasitti jira. Duubarraa ilaaluu dandeessu wanta jijjiiramaa jiru. Akkanatti jira. Yookaan immoo roomaanidhaan ABC lower haala kanaan jechuudha. Akka barbaadanitti sirreeffachuu ni dandeessu. Wanni jijjiiramu immoo kan biraa yeroo akkasitti jiru ispeesiitu gidduu isaanii jira. Gaafa nambariirra keenya garuu ispeesii sunillee ni badaa jechaadha. So haala kanaan nambar gochuu dandeenya. Itti fufnee barreessuu barbaannes bakka barbaanne san dhandheetuma inter goonaa jechaadha. Fakkeenyaaf as biratti layout odaan itti dabalee 5 ta'e jechuudha. Gidduu keessattis dabaluu ni danda'ama. Wanni waraqaa irratti barraa'u fakkeenyaaf haquu barbaachisaa maal asirratti garuu sun hin barbaachisu jechuudha. Asuma bira dhufnee fakkeenyaaf page layoutii booda wanna biraa dabaluu barbaanne asumatti inter gooneetuma view jechuu ni dandeenya. Achi gadoorri jiran dura lakkoofsa biraa qabu amma gaafa inter goonu garuu lakkoofsi isaa jijjiiramaa dhufaa jechaadha. Haala kanaan jijjiiruun yookaan nambariingii fayyadamuu ni dandeenya. Buuletii fayyadamuu yoo barbaanne garuu akkuma dura jenne barreessitanii select gootu. Sana booda buuletiin immoo cinaadhuma kanaan jira. Asitti dhuftanii buuletii barbaadanirra keessanii fayyadamuu ni dandeessu. Research keessatti immoo roolii yuunivarsiitota yeroo baay'ee buuletii yeroo fayyadamtan through the research you have to use the same bullets. Kanaaf buuletii wal fakkaataa fayyadamuu danda'uu qabdu jechuudha. Isa kanaan jalqabde taanaan hamma dhumaa buuletii iddoo fayyadamuu barbaadetti buuletuma kana fayyadamnaa jechaadha. Buuletiiwwan as biratti hin jirre kan biraa fayyadamuu yoo barbaadan garuu define new bullet jettuuni. Sana booda mala sadiin jira. Simboliin jira, picturein jira, fontiin jira. Fakkeenyaaf simbolii yoo filanne buuletiiwwan simboliidhaan ta'antu jiru. Buuletiiwwan simboliidhaan ta'an kun immoo as keessa wanta baay'eetu jira jechaadha kan irraa filachuu dandeenya. Kanaaf inni kun fakkeenyaaf kan barbaanne as keessaa filannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Tokkuma keessa qofayyuu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf isa kana fayyadamuu yoo barbaadan irratti kilik gootaniituma okay jettuun. Sana booda haala kanaan dhufa okay jettanii yoo baatan buuletiin isin define gootan iddoo kanattis ni dhufa. Kunoo dhufee jira. Asittis itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ammas kan biraa define gochuu barbaadu. Fakkeenyaaf picture irra yoo filanne pictureewwan baay'eetu jira as keessa. Maqaa isaa beektan maqaa isaa itti barreessitanii goo jechuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf as keessaa picture gurguddaan illee ni jira. Akkuma asitti argitan kana kan barbaaddan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana fayyadamuu barbaade. Kilik godhan okay jedhaan. So akkanatti dhufti okay. So research koo keessatti ishee kana irra deddeebi'ee fayyadamuu barbaade bakka barbaadetti buuletii keessa on seene asitti naa dhufti jechuudha jalqaba irratti. So haala kanaan buuletiis fayyadamuu ni danda'ama. Listii yoo qabaattan ta'e buuletiin fayyadamuu dirqama kan ta'u yookaan immoo waan listii gootan lakkoofsa yoo barbaachise immoo lakkoofsan gochuun ni danda'ama. ABCD yoo barbaachise ABCD gootu sana booda isa sanas define gochuun ni danda'ama jechaadha. Akka tasaa fakkeenyaaf kun ibsa barbaada yoo ta'e asumatti kolan goona. Dash then itti fufuu ni dandeessu barreeffama keessan. Isa kana kaawwan irraa adda akka ta'uuf haala kanaan booldi gochuun ni danda'ama. Isa kana irraa adda ta'a jechaadha. Kuni akka waan mata duree xiqqaa yookaan ibsa xiqqaa barbaadu wayitii haala saniin akkasitti fayyadamuun ni danda'ama. Viidiyoo kana share gochuun dagatina. Sahaaraa warri taatan subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa on godhaa. Waan daawwattaniif galatooma.